أهلا فيكم بقى نقال تنميت كوشي وبسا سيسينامي شو ينوجتان التيمة يوجتها زراتي شبكانك يوجتها زراتي نتيمة يوجتها زراتي نتيمة يوجتها زراتي نتيمة وجتها زرات شبكة نجيسي ساسجلك يا اوكي تكون ما سجمو اوكي نصر قالت اوكي انا سيبها جنباتي وريد مكتوب كله اكيد قامت Kalesa ya gundu kananga gae kabane maharta sentoda dapata nuta teso ulfina sabaf maluf quluf irara nurra ifanu basu fi jajja kantata narsa nurra wayo ifanu basu fi jajja kantata narsa nurra sinino sonae tule kapson kenna sentu waregame kanu margu kenna نرد بالله هذا Kalesa ya gundu kananga gae kabane maharta sentoda dapata nuta teso ulfina sabaf maluf quluf irara nurra ifanu basu fi jajja kantata narsa nurra wayo ifanu basu fi jajja kantata narsa nurra sinino sonae tule kapson kenna sentu waregame har'a arguun kenya sinino mikae tule kapson kenya sentu lubbuun darbe ala galuun kenya galatoma 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 si se no te escucho anche vai Roga famate, un golat binesu.
kuftaniif ayyoo siin kuftaniif falmannee deemsifnaa gumaa keessan baafna galatooma 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 We're gonna go to so thank you. Shabakaan badaa naaf hin jechaan jiru. Amma seentan garuu lakkoofsaan natti mul'ataa jira. Laakiin seenuu keessan malee natti wanti mul'atu hin jiru. Ijoollee Saawud Arabiyaa irraa warra sagalee nuuf ta'aa turtan hedduu galatooma. Biyya addaa garaa keessanii namni nama hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu miti. So kanaafuu keessattuu ustaazonni keenya jechuudha. Ani akka ustaaz Abuu Mu'aaz darajaa isaanii gad buusanii xiqqaa guddaa osoo hin jedhiin kaddaama osoo hin jedhiin waliin cinqamaa turani. Gama addaa garaatti akka nuti sirroofne kallattii haqaa yookiin immoo gama diinii deebinee akka sirroofne intini jennudha. Hawwiin isaanii kan isaan waliin dadhabanis yoo haa ta'u malee nuti garuu bakka isaan nu yaadanitti geenye hin jiru. Haa ta'u malee baay'ee osoo sarraatanyaan jedhiin osoo kaddaamaan jedhiin osoo xiqqaa guddaa hin jedhiin darajaa isaanii gad buusanii nu gorsanii nu waliin dadhabanii hangar'aanuma waliin jiranii galatoomaa ulfaadhaa warri ijoolleen Saawud Arabiyaa dhimmi isaanii dhimma keenya rakkoon isaanii rakkoo keenya jettanii sagalee nuuf ta'aa turtan kaleessaa hangar'aa maashaallah hedduu isin argaa ture rabbiin isin irraa haa jaallatu. Waan callifameentii nama jedhu miti waan bor rakkoon karaa namatti dhuftu hin beekamu. Biyya ormaa jiraachuu qofa osoo hin taane biyya abbaa keenyaa keessatti iyyuu baay'ee dararaa guddaatu nurra ga'aa jira waan argamaa jirudha. So kanaafuu rakkinni namatti dhaammatee hin dhufu. Du'aaf rakkinni bakka itti nama mudatu hin beekamu jechuudha. So rakkoo keenya akka rakkoo keessanitti yeroo keessan aarsaa gootanii akkanatti sagalee nurraa ta'uu keessaniidhaaf hedduu galatooma. Ammallee taanaan hawaasa bira deebiin kan jiru jechuudha irra caalaa isaa maaliif uummanni yoo akkana sagalee tokkoon rakkoo jiru yoo gabaase gabaasni keenya illee nama biratti mootummaa biratti fudhatama yoo dhabe rabbiin biratti mumkin deebii argachuu ni mala rabbiif wanti dadhabamu hin jiru. So kanaafuu hedduu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen kaleessaa kaastanii itti dadhabdanii yeroo keessanitti kennitanii bor kun waan kun nurra ga'a warri jettan ijoollee Saawud Arabiyaa keessa kan jiraattan illee manatti bilbilamaa jira. Ijoolleen Riyaad keessaas Jiddan keessas osoo itti arrabsamtanii jechan taane osoo isiniin jedhamu rakkoo ijoollee keenyaaf waan keessa jirtaniif bor nu mudata jettanii akkanatti ofirraa dubbachuun sagalee nu ta'uun kun hedduu bakka namummaattis bakka oromummaattis bakka amantaattis galata guddaa qabu. Please warreen irra bilbilaa jirtan xiqqoo isheenaaf obsaame. Inna galata guddaa nurraa qabdanii ijoolleen Saawud Arabiyaa hammam dararamtullee hammam rakkatullee nuti mormitoota miti akkuma jedhame haasa'aa ture. Mootummaa gadi beekan daawwan jedhu uummata paaspoortii biyya biraa qabatee Itoophiyaa keessaa ba'eetu waa hedduu dubbata. Nuyi garuu waa hedduu osoo dubbachuudhaaf dandeettii qabnu dubbachuudhaaf osoo dandeettii qabnu osoo beekumsa qabnu waan nu qabeetu jira. Kanaaf yaani dimokiraasiin biyya kanaa bal'ansaan hin jiru akkuma isin beektanidha. Garuu irra caala miidhaan immoo kan nu mudatu akkasuma mootummaa mormuu akkasuma mootummaatiin jechan taane jedhuutti ijoollee Saawud Arabiyaa jechuudha irra guddaan jechuudha kan rakkoodhaaf saaxilamu. Isinii galee yeroo tokkotti namni tokko rakkoon ijoollee Saawud Arabiyaa kun yeroo haasa'amu waan mootummaa kiiloo 4 keessaa baasu itti fakkaachuu ni mala. No kun sirrii miti akkasitti yaadina. Kiiloo 4 keessa kan kaa'u mootummaa hojii isaati kan baasus hojii isaati malee ana kaddaama hawaa miti yookiin nama Ameerikaa taa'u miti hojii isaati. Yoo waan gaarii hawaasaaf hojjete yoo quuqamni lammiisaa itti dhaga'ame waggaa meeqa kiiloo 4 keessa taa'uu danda'a. Garuu akkaataa amma deemamaa jiru kanaan Madriyaan dunaan waan kana baay'een gaaffii natti ta'a yeroo intini jedhu malee. Rakkoon ijoollee Saawud Arabiyaa ustaazni dubbateef beekaa hayyuun wallaalaan gabbee sagalee nuu ta'eef mootummaa waan kiiloo 4 keessaa ba'u isinitti hin fakkaatin. Maaliif namni tokko namummaaf nama gargaara dhaabaan adda taanullee namummaaf jechuudha. Namummaaf yaani namni tokko hanga nama ta'e intineetti haywaan mangadaarra deemtu iyyuu waan qabu kiisiidhaan nyaata itti kennee bira darba namni.
Isin galee unkaan nama akka keenya nama ta'e dhalatee akka namaatti taasisee akka namaatti yaadu miti garuu hundi keenya akka namaatti osoo yaannu sababa paartiitti wal xalaateeffannee jira. Sababa paartiitti billaa sakkiina boorsaa keessa kaawwannee deemna. Maaliif obboleessa waraanuudhaaf isin galee kun ta'uu hin qabu. Isin galee abbootiin keenya kan qabsaa'aa dhufan kan lubbuu isaaniitti dabarsan dhalli keenya bor ifatti agartiitti bilisoomtee jiraatteedhanii kan lubbuu isaanii dabarsan akka nuti amma wal ilaallu kanatti wal ilaalanii miti isin galee wal kabajanii wal jaallatanii tokkummaa isaanii cimsatanii diina isaanii irratti xiyyeeffatanii gama kanaan hinjifachuu haadhabaniyyuu malee hamma humna isaaniitti achi dhaabbatanii falmatanii roorroo sana keessa darbanii lubbuun isaanii wareegame nu immoo har'a hamma tokko itti of barree nuyis immoo dhaloonni qubee akka sana dhaabbannee mirgamuu sarbamuu mirga keenyaa irratti of barree ofirraa waan tokko falmachaa jirra waan ta'eedhaafi Dimokiraasii maal akka ta'e beekaa, paartiin maal akka ta'e beekaa, namummaa maal akka ta'e beekaa, oromummaa maal akka ta'e beekaa osoo waliin deemne bareedadha. Yeroo rakkoon ijoollee Saawud Arabiyaa dubbatamu mootummaa wajjin waliin qabsiisina. Yoo wal qabates immoo amma namni tokko fakkeenyaan mana madaamii kana yoo hojii danda'u ta'e bakka bu'ee hojii kana naannoo jedha dheetaniin dhufee ishee bira ta'a. Dirqama hojiin kun yoo hir'ina qabaate bakka nazaafaa tokkotti yoo dogongorri jiraate madaamiin anaan gaafatti way mindaa kiyyanirraa qannastisni galee. Kanaafuu sablammii Itoophiyaa kan bakka bu'ee qabatee deemaa jiru mootummaa Dr. Abiy Ahmedidha. Isni galee jaallatanis jibbutanis miidhaan tokko yeroo nurra ga'u nuyi isumaan qeeqna malee nama qeeqnuu hin qabnu way mootummaa biyya kanaa bakka nu bu'uu hin qabu dhugaa dubbachuu yoo ta'e isni galee nutu dhufee biyya kana malee isaantu gara keenya dhufee miti boquu gadi qabannee jiraanna nama hin tuqnu saatii 24 mana rabaa keessa teenyaa isni galee nama hin ajjeesnu yakkamtoota miti mana dhugaatiitti argamneeti miti bakka hojiidhaan nu baasanii nu qabanii dararaa guddaatti nu raga'aa jira. Garuu mootummaan keenya akkanatti arguu hin dhiisne ijoolleen kun amma viidiyoon gadhiifamaa jira namni tokko miidiyaa osoo hin ilaaliin hin ta'u abadan tuffiidha malee biyya keessaa nama to'annaa seeraa jala oole itti dhukaasanii ajjeesuu fi ijoollee Saawud Arabiyaa kanatti rakkatan ijaan ilaaluun kun tuffii namaati. Isni galee garuu waan tokko irratti ammanni waan tokko qabadhee waan deemuu barbaade nama sana bukkee jiru qabadhee waan deemuu barbaade hojii bareedaa hojjechuu qaba. Moo waan tokko qofa hojjetee waan sana irratti haamilee naa kenname kalas waan keessa darbame tokko immoo hirraanfatamuu hin qabu. Maaliin as hin ga'anii? Qabsoo eenyuun as ga'e jedhee namni tokko dhaabbatee of ilaaluu qaba. Isni galee waa'ee siyaasaatiin yoo wal bira fiddan nuti mootummaa kana komanna yoo millee taanaan maaliif bakka nu bu'ee waan deemaa jiruudhaaf. Isni galee yoo bakka jirru nu sassaabbatee gara biyyaa nu galchate maqaa isaaf illee baay'ee gaariidha. Isni galee namni jaallatee miti kan biyya ormaa dhufu. Ijoolleen baay'een amma abiyyiitu biyyaa sin baase abiyyiin biyyaa nu baafne. Abiyyiin deemaa nuun hin jenne jireenyatu rakkinatu biyyaa nu baase maatii keenya jijjiiruudhaaf biyyaa baan inni kan baratee qabxii dhabee aariidhaan biyyaa ba'e isni galee garuu akka dhufeetti immoo lammiileen kamiyyuu seeraan ala yoo dhufeyyuu isni galee Itoophiyummaa isaaf kabajamuu qaba. Maaliif mootummaa qabna waan ta'eef mootummaan keenyatti rakkate dandeettii qabuun ijoollee kana gara biyya isaa galchachuu qaba. Yoo gabii hin qabaanne uummanni naa gargaaru jechuu qaba malee fayyuma tuffii hamma kanaan nuuf qabaachuun kun gaarii miti. Yemanii keessatti lammiilee Itoophiyaati kan guyyaa tokkotti 450 dhume kana biraan biyya keessaa kana namni du'aa jira. Isa nama ajjeesaa jiru kana qaama mootummaa isaa fakkaatu qaama TPLF isaa fakkaatu isa nama ajjeesu hundayyuu shanee jedhamuu hin qabu. Shaneen Oromoodha. Hooggantoota keenya dhaaba shaniin wal qabsa amma akkuma kaafaa badhaadhina jedhamee jiru kana akkuma kana jarris malee shanee jettanii jecha fokkataatti moggaasuun kun sirrii miti. Isin gaafa kam kuftan beektu gaafa kaafaa balaaleffattan gaafa badhaadhina balaaleffattan gaafa shanee jettanii shanee akka diinaatti ilaaltan jechuudha. Isni galee mee sabni Amaaraa amma siyaasni isaanii tokko miti garuu walirratti duulaa hin jiran wal arrabsaa hin jiran jechan taane walii kennaa hin jiran. Isni galee alaabaa isaanii kan boggaa 150 kan faashiniin irra darbeetu inni bakka nu bu'uu qaba jedhaniiti kan isaan dinedha. Eenyummaa isaanii falmachaa jiran. Isin garuu dimokiraasiin maal akka ta'ee fi namummaa maal akka ta'e hin beektan. Wallaaltanii jirtan. Sababa paartiitti wal xalaateeffattanii jirtan.
amma namni tokko ani kaafaa deeggaraa sun badhaadhina deeggaraa sababan kaafaa deeggareedhaaf inni badhaadhinaaf sun sakkiin as keessa kaawwate deema jechuudha. Osoo as keessa kaawwatee deemuu riskii rabbii ta'ee itti dhufe shurxaa yoo qabe namni kuni dalagataadha. Isin galee nama ajjeesuu hin deemu garuu sababa kaafaa balaaleffatu sanaaf sakkiina sana wajjin yoo argame rakkoo sana caalutu mudachuu danda'a. Garuu isin siyaasaaf akka nama biyyaa ba'eetti akka nama qabsaa'aa tokkotti akka nama ba'aarfa maal jedhee isinitti himaa bakka yani iddoo guddaatti intini jettu waan biyyaa baaneef kaayyoo keenya mul'ata keenya galmaan ga'uu isantiin inni dagattanii sababa siyaasaatiin billaasu yoo si keessatti argame shurxaan si dhufee si qabee masalan nama keenya waraanuudhaaf jedhee si qabu waan fedhe hojii yoo qabamte akka nama yakkamaatti fuutee mana hidhaa galchamtaa achiumuun keessi ajjeesuu danda'a seerri biyya kana. Isin galee kanaafuu walirratti hamaa yaaduun yeroo namni tokko miidhamu namatti kolfuun yeroo namni tokko waan tokko intini dhukkuba walitti qabuun hafee namummaaf oromummaaf osoo wal cinaa dhaabbanne kanatti sagalee walii taane maashaallah tabarakallah mubaarak musammaa amma kan jiraatu Masrii keessa Ijibti keessa way inni qabamu an qabamu laakiin bor rakkoo namudatu hin beekamu jedheeti akkana dhiirri bari ilmoon dhiiraa yoo itti jabaate malee abadan imimmaan hin boostu isni galee ilmoon dhiiraa tokko abadan sanas ta'e kanas ta'e yoo humnaa olitti ta'e malee imimmaan hin boostu isni galee naawii jabal taayir oromoo tokkummaa ijoolleen kun kan isaan bo'an way abbaatu irraa du'e miti way haadhatu irraa du'e osoo hin taane rakkoo lammiilee ijoollee Saawud Arabiyaa kana keessatti itti jirantu isaan ajansiiseeti malee itti dhaga'ameeti malee way obboloota isaaniiti miti isni galee borus immoo wanti kana caalu nu qaqqabuu danda'a namni intineedha maaliif kanas taa'ee biyyatti abbaa haadha dhabeetu jira kanas taa'ee ilmoo biyyatti intineedha jira yani asumatti immoo kanasitti lubbuu dhabee jira isni galee yani ilaalachaa dubbachuudha qabdanis waan tokko yeroo dubbattan jechuudha. Yani kan hin darbiin hin jiru garuu ijoollee Saawud Arabiyaaf yeroo sagalee ta'amu koomentiin ta'anii jalatti barreessuun ijoollee Saawud Arabiyaaf namni yoo sagalee ta'e mootummaan aangoorraa buusa jechuu miti. Yani dhageetti godhatee ijoollee kanaaf furmaanni bor dhufa jedhameeti malee akkasii yaaddan kanatti miti. Isumaayyuu immoo jiraataan Saawudii ta'eeti jiraataan Saawudii ta'eeti maaf ijoollee Saawudii kana sababa sanaatti mootummaan kun qeeqama kan jedhu fa'a afaan darbaa jedhee nama arrabsu jira jala deemee isni galee eenyummaa isaa kan hin beekintu jira inni waa'ee intini oromummaa nu isiniif ilaannu isinirraa siin fuunu garuu xiqqoo ishee of ilaallachaa intini jedha namni ni kaan maal isiniin jedha isa jedhudha malee oromummaa keessaan hin jiraadhu ati kootti hin jiraattu garuu waliif yaaduu seedhamutu jira isni galee waliif yaaduu ani rakkoo keenya nurraa yoo qooddattan yoo hamma dandeessan itti mootummaa kana qeeqxan furmaanni argame qeeqxan uumaati miti isaan biyya jiru ijoolleen keenya kanasitti maraataa jirantu jiru kanasitti lubbuun darbaa jirantu jiru isaaniif sagalee ta'amee yoo furmaanni tokko argame ijoolleen kun biyya galanii afii qabaniin abbaa isaanii fi haadha isaanii jaan arganii hamma waliin jiraatan yoo jiraatan isiniif gammachuu miti maal gammachuun ta'u isiniif yoo ammas keessatti ani hawwaa tokko miidhame miidhaa kootti gammadde bu'aan samaal argatta waan argattu hin qabdu bu'aa tokko hin argattu isni galee namni miidhaa namaatti gammadu gaarii miti bormoo waan isa mudatutu hin beekamu isni galee nuyi isa warra Saawud Arabiyaa keessa jiraatu miti osuma mangadaa deemus makaaniyyuu konkolaataan rukuchuu danda'a waan itti maallaqa boorsaa isaanii baasee mana yaalaa deemuu dhabuu danda'a yeroo kanatti kan bira dhaabbatu eenyu ijoolluma ilmaan Oromooti. Senegalii ani nama siyaasa wal nyaatu isin malee hin nagarree abadan namni kamuyyuu amaarris ta'e dhaamni isaanii amaarummaan isaanii tokko haa ta'u malee alaabaan isaaniitiin jedhan wal adda Senegalii garuu isaan akkas ba'anii maqaa waan taane walitti moggaasanii hayyoota isaanii isuma shiraxaxullee isuma shiraxaxu jechuudha beekaa keenya jedhaniiti hin kabaju Senegalii walii isaaniif hul kabaju garuu nuyi kabajaa hin beeknu siyaasa dhufee darbu kufuuf wayin darba wayin kufa hin beekamu siyaasa kanaaf jettanii abaarsa rabbii fudhachuu miidhama ijoollee Saawud Arabiyaa kanatti imimmaan buusee ilmi dhiiraa yoo rakkate malee imimmaan hin buusu abadan Senegalii xiyyatiidha yoo rukutamee du'a malee ilmoon dhiiraa hammam yoo rakkate hin boo garuu waan nama boosisu ijoollee waan ijoollee Saawud Arabiyaa kun akkanuma nuti nyaannee siree gaalee irra rafaa bulluu miti isaan ispaaltiin tini irra ciisanii balaata irra kan firaashin hin qabne irra ciisanii sanaayyuu koobzii nyaatanii kan jiraachaa jiran ijoolleen Saawud Arabiyaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiran jechuudha isaan
manni hidhaa miti dhiirri shugguxii jala dhaabbateeyyuu hin du'a garuu uneetaa isaan itti jirantu hedduu nama gaddisiisa. Isinii galee ilmoon namaa tokko osoo inni qatiin guyyaa tokko oolee hin bulu. Garuu isaan akka itti jiran rabbiif isaantu beekaa nuyis viidiyoodhaan argaa jirra. Garuu osoo isaan ilaaluu miidhamni isaanii nutti dhaga'amuu didee akkamittiin iyyuu abiyyi biyyaa si baasee jettu akkamittiin iyyuu yeroo namni uummata kanaaf ijoollee kanaaf sagalee ta'u akkamitti barreessitati jecha hin taane akkamitti dubbatta akkamitti harka kamtu si barreessisa namaa miti yaade akka namaatti yaaddu ijoolleen keenya hir'ina sammuu qabdan dhugaa rabbiiti hir'ina sammuu qabdan garuu gaafa guyyaan kun darbee waan nama gammachiisu dhufu immoo namni ati har'a isaaf jettee nama jibbitu kana dhibee namaatti rakkoo namaatti kolfitu kun immoo booddee isaan gatee argamuu danda'a gaafa sana nama hubateetu nama rakkateetu nama biddaan gubateetu gubaa sana namaaf beekadha Oromoon. Isinii galee baay'ee namatti needha. Isaan mana hidhaa keessa ta'anii haati amma abbaan manaa fi haati manaa yeroo waliin jiraachaa dhaqanii yeroo walirraa qabaman lafatu namatti dukkanaa isa beekutu beeka. Isinii galee lafatu namatti dukkanaa. Ilmoo isaa dhiisee asitti mana rabaatti qofaatti ishee dhiisee riskiin isaa yeroo dhumatu inni yeroo irraa qabamu lafatu namatti dukkanaa. Isinii galee akka mantineen numti. Garuu yeroo ilaalamu innumti asheef innumti deeyyuu quba hin qabu. Isinii galee ijoollee kana. Mee amma yeroo mana hidhaatti kan rakkatan ilmi koo sonaan bilbilii waggaa ga'e ilmi koo sonaan bilbiliin ji'a lama ga'e ji'a sadii xiqqoolee ittiin tiniin jedhu uummata keenyattis jechuudha. Yanni gara jabummaa keessa kaa'ee jiru rabbiin haa beeku. Ala kulli haal inshallah rabbiin isaa waliin haa dhaabbatu. Ustaazonni keenya galata guddaa nu biraa qabdanii galatoomaa ulfaadha. Ijoollee keenyaaf sagalee ta'uu keessaniif baay'ee galatoomaa ammallee gama dandeessaniin du'aa himanuuf godhaa du'aayin keessan inshallah hin qeebalama hamma dandeessan rabbumaan kadhachuudha malee nama kadhachuu miti garuu kallattii mammattiin jirtan kanaan sagalee ta'uun keessan bareedaadha itti fufaa baay'ee isinirraa jaalladheen jira isinittis gammadeen jira dhugaa rabbiiti namni yeroo masaatti kennee waa'ee ijoollee kanarraa dubbatu iyyuu galata qabachuudha maaliif namni kun miidhamee jira isinii galee miidhamee jira miidhaa isaanii miidhamanii jiran garuu nuti amma kanatti yeroo viidiyoodhaan ilaallu imimmaanuma shaangulliitii qabu buusnee bira darbina malee wanti hin qabnu isinii galee garuu karaa danda'ame mootummaan yoo wacii hin qabaannellee wacii walitti waaxaati gati beenzilaa kanatti galuu danda'u karaa machaacha'uu qaba isa walala moo zimmedhee namni sun yeroo duu reeffa nama sadii gaafa yemaniitti hin nama sadii nama afur bakka tokkotti awwaalaan turre yaaqi nama tokko nama sadii siyaasaaniif jecha nama shanjaa maal jedhaniin tiniyedhu haala saallaqa achumaan dagatamaa jechuudha isinii galee garuu haati isheen deesse qararaalaa hafti jechuudha kun ta'uu hin qabu amma yoomitti dararaan kun amma yoomitti mana namaa keessa inni jiraannu iyyuu daran osoo nu hiphisu waa'een mana hidhaa kun immoo ziyaada arge koronaan dhufee wallaahi ani takka ijoollee Saawud Arabiyaa gammachuu himattu hin dhageenye isinii galee takka dalagaa badee jedhu takka shurxaan nu qabe jedhu takka wallaahi laazim gammachuu ijoollee Saawud Arabiyaa hin dhageenye jechuudha isinii galee garuu immoo osoo akka nama baanee eenyummaa keenya ufirraa calaqqisiisa warra Kaanaadaa Ameerikaa jiraatan kanatti alaabaa keenya qabachaa bakkeerra deemnee mootummaa mormine haa ta'uyyuu mormitootaadha kanaaf biyya galuu hin qabanii jedhama amma ijoolleen Saawud Arabiyaa riskii barbaacha biyyaa baate miskiina mootummaa gadi baatee hin qeeqxu akka barbaade taa'uuf dimokiraasiin biyya kanaa akkuma isin beektanidha garuu rakkinni immoo daran dhibbaan dhibbatti kan mudatu ijoollee Saawud Arabiyaati maaliif ta'e hin beeku rabbiin keessaan waa baasu waan hundaa inshallah yani sabrii mogochuu wayyaa namni sabrii godhe waan hedduu keessa darba laakiin nuti asteenye isaaniif gubachuun tini jechuu hinifnu isaanis achi boo'u hin dhiisanii wachis ba'aa hin jiranii dandeettii rabbiitiin inshallah garuu achi keessaa boo'u jennee abdii qabna du'aayii godhaa ustaazonni keenya galatoomaa qaraatan jechuun isinirra hin beeknu kanaafuu kallattii dandeessanii waan dandeessanii nurra dhaabbadhaa galatoomaa hangammaatti kan waliin dhaabbataa turtan kan immoo maqaa keessan illee hin beekne gadi baatanii viidiyoo waraabuullee hin dandeenye yaadaanis qalbiidhaanis du'aayiidhaan kan waliin turtan ulfaadhaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u inshallah kanarra yaada hin qabu ijoollee keenya illee gara fuulduraatti kanan isiniif dhaamu ijoollee Saawud Arabiyaa
kamis mishiti hanga Madiinaatti marti keessanuu sababa paartiidhaan billaa boorsaa keessan keessa kaawwattanii hin deemina abadan. Billaan sun yoo isin waliin qabame yakkamaa akka taatan quba qabaadha. Nama kamiyyuu hin diineffatina. Namni kam fedhu Abiyyi miillatti kufee haa salaatu. Fedhu Jawaariin haa deeggaru. Fedhu Adda Bilisummaa Oromoo haa deeggaru. Deeggarsii fi jaalalli namummaa wal addadha. Isinii galee biyya ormaa keessa jirra. Akka obbolaatti wal ilaaluu qabna. Isinii galee ija hamaatti wal ilaaluu hin qabnu. Isinii galee namni kun akkasidha. Dhuguma miira keessa nama gasha sirriidha. Namni tokko yeroo jechan taane jedhee hayyuu arrabsu, jechan taane jedhee ustaaza arrabsu namatti dhaga'ama. Garuu namni tokko lama wallagga keessaa fakkeenya badii qabaatee anammoo fakkeenya wallagga keessaa badii qabaadhee jechan taane jedhee ustaazota yoon arrabse, jechan taane jedhee hayyoota yoon arrabse wallaggaan bakka hin bu'u. Nama sana yoo dandeettii ittiin argattan qabaattan tarkaanfii irratti fudhachuu yaalii godhaa malee nama sana sababa nama sanaatti ganda sana arrabsuun sababa nama sanaatti ganda hundaa ustaazii hundaa walitti arrabsuun kun dogongora. Sababa nama sanaatti fakkeenya namni wallagga ta'uu isaa qofaaf rukutamuun reebamuun kun sirrii miti dogongora. Isinii galee nama sana yoo argattan tarkaanfii addaa irratti fudhadha. Maaliif inniyyuu sammuun isaa kun gowwaa ta'eetu ustaaza arrabsa hayyu Oromoo arrabsa. Isinii galee garuu sababa nama tokko sanaatti ganda sana hundaa walitti hin arrabsina. Isinii galee dhaabni hin dhufa hin darba. Dhaabatti dantaa hin godhatina. Isinii galee dhaabni ganama itti of barreeyyuu suuraa Jaal Daawud Ibsaa girgiddaa irratti ilaalaa guddanneeyyuu jechuudha. Isinii galee akka ajaa'ibaa kanatti arrabsamaa jira. Akka ajaa'ibaa kanatti garuu namni tokko ana hawwaati waa tokko jedheedhaa fi ana hawwaarra hin dubbifamu. Isinii galee waa'ee qabsoo Facebook irratti akka haasofnu miti waa'ee qabsoo. Kanaafuu waa'ee siyaasaa itti dhiisaati namummaaf jecha amantaa tokko waan walitti qabnuuf wal jaalladha. Gabataa tokkorraa waliin nyaadhaa sunis kaafaa deeggaru kunis badhaadhinaa deeggaru. Gabataa tokkorraa waliin nyaadhaa rakkoo tokko hin qabu. Dhaabni dhaabadhaa namummaadha. Isinii galee akka xalaataatti waliin ilaalinaa isin jechuudhaaf yaada kana keessa galee maaliif ijoolleen keenya waan wal jibbitaniif waan tiniittaniif amma namni yeroo shurxaan illee bakka tokko jiraate bakka kana jiru of eeggannoo godhi jedhee itti bilbiluudhaaf maaliif ittiin bilbilu maaliif sababa paartii waan jibbaasaa qabuuf jechuudha. Isinii galee kanaaf waan nama miidhaa namarraan ga'ullee boorsaa keessa kaawwattanii hin deemina. Isa sitti dhufe yaadaan amansiisi. Isinii galee Oromoon beekaadha, hayyuudha, aktiivistidha. Waan hedduudhaan nuti guutamnee jirra. Isinii galee saban baranne miti, saba gowwaa miti, saban taanirraa nama dhalatee miti. Oromoon saba kabajamaadha. Isinii galee saba eelaameedhaan aadaasaa safuusaa eeggatee jiraatudha. Isinii galee kanaafuu akka namummaatti akka guddattanitti isinii galee wal gorsuu wal amansiisuu malee sababa jibbaa walirraa qabnutti billaa boorsaa keessa kaawwannee deemnee billaa sana wajjin shurxaa yoo isin qabee osoo waa tokko nama hin godhin osoo badii tokkoof hin deemin nama kana ofirraan eegaaf jecha meeshaa sana wajjin yoo argamte sanaa ol adabamuu dandeessa. Sanaa ol keessattuu ijoolleen Saawud Arabiyaa of eeggannoo godhaa. Yoo bakka tokkotti zahmaan jiraate yoo jarri jiraatan bilbilaa waliif himaa rakkoo tokko hin qabu. Yoo obboleessi kee tokko dalagaa dhabee jiraate obboleessi kee kana waamiitti gashi Arsiin jedhiin Jimmaan jedhiin Wallaggaan jedhiin bakka dalagdutti fidiitti dalagaa kana gashi risqiin kan Rabbiiti. Waliin dalagattanii wal qabattanii harka wal qabattanii biyya galuudha malee biyya kanaa kaafaa deeggara badhaadhina deeggara jettanii wal jibbu wal balaaleffachuun kun sirrii miti. Anamma akka mataa kiyyaatti marroo jaalladheedhaaf dirqama marroon kiiloo 4 galuu qaba yoon jedhe akkan jedhe naaf hin ta'u. Dirqama Jaal Daawud Ibsaa jaalladheedhaaf Jaal Daawud Ibsaa kiiloo 4 galuu qaba yoon jedhe akkan jedhe hin ta'u. Yaa hojii Jaal Daawud Ibsaatu uummanni Oromoo yoo Jaal Daawud Ibsaa hojii isaa jaallate hojiinni uummataaf hojjetetu kiiloo 4 sakaa. Walaa Abiyyi walaa Jawaar taanaan hundi keenya akka jaallannutti nama keenya kan jaallannu isatu dirqamachi ta'uu qabu yoo jenne akka nuti jenne nuuf hin ta'u. Garuu guyyaan eeggatee ta'uu ni mala. Abbaan haqaa eenyu akka ta'e ta'uu ni mala. Isinii galee abbaan haqaa eenyu akka ta'e eenyu dhugaan akka qabsaa'u eenyu akka roorroo sabarratti hin jedhu hundumti yeroo eeggatee adda ba'a. Isinii galee kanaafuu akka nuti jennee miti jaras jaallachaa sanas kanas jaallachaa dhaabbileen Oromoo hundi dhaabbilee Oromooti. Kamtu irra Oromoof hojjeta? Kamtu quuqama lammii isaa qaba?
kan jedhu nu immoo keessaa cuunfinee calalee sanas kanas taanaan rakkoo hin qabu. Haa jiraatanii bu'aa buusoo haa baatan iyyuu malee dhaabni kamuu haa jiraatu. Isinii galee maaliif ormi teessoon Oromoo hamma kana kan jedhu nutti hinaafani. Garuu namni keenya dhaabaan wal dhabee inni badhaadhinaas ni kaafaawus inni adda bilisummaa Oromoos yaadaan wal dhabee walitti bu'an iyyuu malee saba naftanyaaf adda bilisummaa Oromoo jira. Miseensi paartii kaafaawaa jira, miseensi paartii badhaadhinaa jira jedhamuun iyyuu jaratti dhukkubadha. Isinii galee jaratti dhukkubadha. Garuu guyyaa walii galtee immoo dhufuu ni mala. Uneetaan amma itti jiramu dhugaa rabbiiti. Nuyi beekaa ijaan ilaalu miti sabiyyi nuyi murteessuu danda'a. Isinii galee dimokiraasiin nama abadan eegamaa hin jiru. Garuu hin beekamu bor iftaan sirrachuu danda'a. Bor iftaan nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru. Goobanaa daacee kuma kana uummata Oromoo miidhee ofiillee itti fakkeessanii booddee lubbuu isaa galaafatan. Isinii galee inni kunis kan isaa ofirraa dhiibaa deema taanaan booddee wanti isa mudatuu fi wanti isa baasu inni ofiisaa murteeffatee jiraachuu danda'a. Rakkoon qabu. Garuu uummanni Oromoo waggaa 150 wareegamaa dhufee harkallee hin laatu rorroodhaaf jechuudha. Kumaatama dhuma malee harkan laatu. Isinii galee soo kanaafuu inshallah rabbiin hayyoota keenya hundaayyuu rabbiin tokko nuuf haa godhu. Nuyi tokkummaa isaanii hawwina malee sunis kunis adda ba'uu isaanii an hawwii akkasiis hin qabu. Hangarraatti dogongorri kiyya yoo jiraate rabbiif jecha dhiifama sin gaafadha. Nama ta'e kan hin dogongoriin hin jiru. Sunis ta'e kunis ta'e wal qabatanii yeroo deeman natti tola malee inni sun dhiifama natti bilbilamaa jira. Inni sun osoo jiru amma Lammaa Magarsaa jiraasatti beekna nuyi. Garuu jiraachuusaaf du'uusaa wanti beekamu hin jiru. Maaliif nuyi isas argaa hin jirru, hafuura isaas dhagaa hin jirru, xayyibaas anis hin jirtu. Nuyi ija keenya kan jennu jara kana ilaallee biyyatti kan ceesisuu danda'u wal qabatanii kan jennu jarri hundi waliin hin jiran. Haamileen nama caba. Wanti irraa dubbatamu nama wallaalchisa jechuudha. Deemee wanti irraa dubbatamu nama wallaalchisa. Afaan nama qaba. Isinii galee waa hedduu dubbachuu dandeenya. Waa hedduu keessoo keenya jira. Quuqama lammii keenya ibsachuu dandeenya. Garuu waa hedduu kan afaan nama qabutu immoo jira. Isinii galee soo kanaafuu inshallah rabbiin hayyoota keenya hundaallee mana hidhaatii baasee galanni Jawaar Oromoof ooles mana hidhaatiin amma kana taa'uudhaan hin deebi'u ture. Lammaa Magarsaas akkanatti ukkaamame taa'uun kun sirrii miti. Laakiin aangoon immoo gaafa dhufee rabbiin isinii galee darajaa tokko fuudhee irra oolcha tokko immoo jala oolcha hin beekamu. Inshallah rabbiin kana wii keenyaatti nuuf haa gootu. Hayyoota keenyallee rabbiin mana hidhaatii nuuf baasee tokkummaa akka durii isaanii cimsatanii waliin adeemsisu. Rabbiin abbaa haqaa Oromoodhaaf kan sirrii hojjetu kan biyyatti kana ceessedhu rabbiin nuuf haa fidu. Innama jirus rabbiin haa sirreessu. Innama dhufus rabbiin immoo kana caalaa kan biyyatti jijjiiramu godhu rabbiin nuuf haa fidu jennee du'aa goona malee sunis kunis Oromoo miti jechuu hin qabnu. Galatoomaa ulfaadhaa. Warra nuuf sagalee ta'e galateeffachuuf dhufee waa hedduu keessa seenee waa hedduu waan haasofnu qabna. Garuu akka hin dubbanneef afaan nu qabee jira. Inshallah kan shantee dhufu afaan kottaa fuudhee Haacaaluu Hundeessaa osoo wareegame. Isinii galee kan haacee wareegame bilisummaan hin dhufne uummanni Oromoo hin tokkoomne tokkummaan hin dhufadhee hin yaadu. Mucaan osoo jireenya dhuunfaasaa jiraateera ta'e naarsu ture. Qaalummaan Haacaaluu Hundeessaa Oromoof ani qaaliidha jedhee akkanatti rakasiistanii gumaa isaallee osoo hin baasin aangoof jecha siyaasaan itti fayyadamanii achumaan callisanii inshallah rabbiin gumaa isaallee nuuf baasaa. Yoomuu taanaan haacee yoomuu keessa keenyaa hin ba'u isin jechuudhaa fi galatoomaa ulfaadhaa warri sagalee nuuf taatan. Jazaan keessan jannataan isiniif haa deebi'u. Baay'een isin jaalladha. Ulfaadhaa koomentii keessanitti mul'ataan jiru yoo yaada qabaattan illee isinirraa fudhachuu hin danda'u. Seenuu keessan malee koomentii keessanitti mul'ataan jiru na of kolchaa. So kanaafuu ijoollee keenya waliin xalaateeffatinaa waliin balaaleffatinaa sababa deeggartuu bilisiginnaa ta'eef deeggartuu kaafaawaa ta'eef yeroo miidhaan kun nurra ga'u hunda keenya ilaallata. Rakkoon ijoollee Saawudi Arabiyaa rakkoo ilmaan Oromoo hundaa ta'uu qaba. Isinii galee isaanillee mana hidhaa keessaa yeroo haala keessa jiran ibsatan
Tigreetu haasaa, Amaaratu haasaa, Oromootu haasaa, Silxeetu haasaa, afaan hedduu garaa waan hundaa dhageenya. Maaliif biyyi ormaa biyyuma ormaati. Ata biyyi deeggarta hidhee shurxaan sin gadhiisu. Ati Jawaar deeggarta hidhee sin gadhiisu. Isinii galee biyyi ormaa biyyuma ormaati. Ittiin nafnu isinii galee osoo biyya qabnu goona. Akkuma kanatti biyya ormaa irratti rakkoonni mudate waan jiruuf osoo jiru ilmi namaa tokko lafa qoonforee qabriin fakkaatu mannan poostis ni godhe sun. Qabrii irraa maaltu waladda jiraatti ilmi namaa osoo jiraatu osoo lubbuun keessa jiru shurxaa dhokachuuf jecha akkanatti lafa qoonforee lafa keessa dhokata dhugaa rabbiiti. Wanti kana caalaa nama gaddisiisu jiraare. Wanti kana caalaa nama gaddisiisu jira. Ilmoo dhiiraa ta'e yeroo liivii kanarraa taa'ee mimmaan buusee boo'u haadhatu irraa du'ee miti. Obboleessa isaatu mana hidhaa jiraatee miti. Rakkoon ijoollee Saawud Arabiyaa itti dhaga'ameeti. Ijoolleen sun mana hidhaa keessa akkamitti akka jiran waan akkuma kana viidiyoodhaan ilaallee hubanneef nutti dhaga'ame isaanitti dhaga'ame sagalee nuuf ta'an. So kanaafuu koomentii jala deemtanii hin qoosina. Jechan taanii hin barreessina. Nuyi kan qeeqnu mootummaa keenyadha. Bakka nu bu'ee waan hojjetaa jiruu fi mootummaa Itoophiyaatti kan waamamaa jiru kan Faransaay miti, kan Ameerikaa miti, kan Saawudii miti. Dr. Abiy Ahmedidha. Kanaafuu namni amma dandeettii isaa isas qeeqee miira keessa galeelli yoo isa arrabse maaliif rakkoon yeroo rakkoo keessa jiran unkaan mootummaa miti haadha ofiitiin iyyuu jecha darbaa jechuu danda'u. Miira keessa galanii jechuudha. Haadha ofiitiin iyyuu jechuudha. Isin galee ijoolleen kunillee seera qabeessaan guyyaa tokko jechan taanedhanillee hin beekan. Mana hidhaa kana keessa dararamnee jirredhanillee jecha ulfaataa mootummaa tokko jedhanii hin beekan. Gara laafanii boquu cabanii maal jedhanii kaameraa irratti yaada isaanii ibsatu, rakkoo isaanii uummataaf ibsu jechuudha. So inni immoo sagalee ta'u miira keessa galee mootummaa kana waa tokko jedhe maaliif mootummaa kana waa tokko jedha jettanii hin dhaariina. Mootummaan hundaa bakka bu'ee waan hojjetuuf qeeqamuus hin danda'a. Bakka gaarii hojjetettis hin galateeffatamaa jechuudha. Maaliif ilma abbaa gadaati waan ta'eef, Oromoo waan ta'eef. Isin galee bakka gaarii isaa haasofna. Bakka miidhama nurraan geetti miidhaa kanamaaf nurraan geessannee waan isa komachuun uuma jirudha isiniin jechuudha. Fi galatoomaa ulfaadhaa. Galanni keessan bilisummaa ta'u baay'ee galatoomaa warri sagalee nuuf taatan ulfaadhaa. Dhugaa rabbiiti waan jedhee isinitti himuu qabu. Mubaarak Musammaa imimmaan saalaalee imimmaan qabachuu dadhabe dhugaa rabbiiti. Ilmoo dhiiraa kana boo'u hin arginan. Ijoolleen keenya naawwiin fa'aa taa'ee Oromoo tokkummaa wallaahi laazim dhiirri hammam yoo itti dhaga'ame malee imimmaan abadan hin buusu. Osoo kanatti harki muramee dhiirri imimmaan hin buusu. Isinii galee garuu ijoolleen kun yeroo liivii irratti imimmaan isaanii buusan wallaahi laazim rakkoo ijoollee Saa'ud Arabiyaa irra daran imimmaan isaan buusantu anatti natti dhaga'ame jechuudha. Isinii galee hamma nama taanetti hamma dhaabbannee gada dhaabbannee yaadnutti akka ilmoo namaa tokkotti wanti nurraa eegamu waliif yaaduudha. Yoo obboleessi kee rakkate yoo maallaqa hin qabne kan itti sanduuqa tokko bitatee nyaatu riyaala lama yoo kenniteefi birri ishee yoo kenniteefi rakkoo sana bira isa dabarsite jechuudha. Isinii galee kun namummaadha. Oromummaa dhiisaayyuu dhiiga Oromummaa qabna jennee waliif intineechuun kun inni ulfaata baay'ee. Maaliif akka nama dhiiga Oromummaa qabuutti miti haasaan keessan. Inni Oromummaa osoo hin taane namummaaf wal gargaaru rabbirraas ceezaa argattu isiniin jechuudhaa fi galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Ana waliin turtii gochuu keessanidha. Yeroo seentan malee koomentii keessan natti mul'atu jechaan jira na of kolchaa yoon baay'inti gaafattanii jiraattaniidhaaf yeroo seentan qofaa natti mul'isaa jechuudha shabakaan kiyya baay'ee hin mul'atu. Inni rakkoo wifi fiiti. Inshallah du'aayi keessanii nu bira dhaabbadha. Anarra mana madaamiin dhaabbadha malee mana madaamiin jira malee bor wanti na mudatu hin beeku. Haajaa wayii qabaadhee yeroo mana jaazaa deemu maybe wanti na mudatu hin beeku. Isiniin galee rakkoon nama akka rakkoo mataa kiyyaatti. Bor har'a isi waliin haasee hin kolfaa bor hawaan yookiin duute yookiin immoo shurxaan qabe jechuu dhageessu. Isiniin galee hojii rabbiin beekamu nuti har'a isaan irraa haasofna. Bor nurraa haasa'amuu danda'a. Iftaan nurraa haasa'amuu danda'a. Guyyaa rizqiin keenya dhumattu hin beekamu jechuudha. Kana hundarrayyuu nuti osoo galamaa jiraate biyya abbaa keenya galla. Rakkoo tokko hin qabu. Duras beelofne waan nyaannu hin dhabne garuu jireenya amma jirru kanarra daran maatii keenyas fooyyessine
ofillee guddisnee jiraannaa kan jedhurraan kan ka'e inni kaan barumsa isaarra dhaabbatee inni kaan ilmoo isaarra adda ba'ee inni kaan barumsa isaa xumuree qabxii dhabe inni kaan immoo qabxii xumuree waan itti mana akka raayyaatee ittiin baratu barumsa isaa kana galmaan ga'atu yeroo dhabutti miilaan karaa yeman irra ba'ee ba'aar keessa ba'ee bishaan sana keessa nan du'amoo nan ba'a osoo jedhu sinigalee hambaa qurxummiirraa kanaaf kan as gale immoo shurtaan akkanatti nutti taphatti jechuudha. Inshallah gaafa nu darbe haasofna umurii keenyas man namatti finnus shurtaan saawudii guyyaatti nu boosistus ijoolleen keenya siqaayee arganis inshallah namni addunyaa irratti wanti ni dhelle akiran san inshallah gammachuu jireenya gammachuu jiraachuu danda'a hin beekamu inshallah warra lubbuun darbillee rabbiin kan jannataa nuuf haa godhu warra immoo lubbuun jiru rabbiin isaan bira haa dhaabbatu du'aayii keessan nu bira dhaabbadha hedduun isin jaalladha. Oromoo ko thank you galatooma hunda keessanuu rabbiif jechaan isin jaalladha. Nama kamiyyuu hin jibu. Nama kamuu hin jibu rabbiif jechaan isin jaalladha. Kanaafuu nagaannaa tura halkan gaarii isiniif nawaa. Namni beektu irra caalaa gaafa garuu haaf guyyaa biraasniif haasa'a inshallah guyyaa biraasniif haasa'a. Isin galee sunqoo jette maaramoo gaafa rakkoo shanna waan mattee rakkoo baanaan na irraanfattee jedhee haatiin isin galee inshallah waan maraayyuu waa hedduutu qabna wanti haasofnu booddee walitti deebina inshallah yoo guyyaan jiraate yoo lubbuun jiraate yoo afiyaan jiraate walitti deebina. Galatooma Oromoo ko I love you so much. Baay'een isin jaalladha. Hedduun isin jaalladha. Isin galee nagaannaaf bulaa. Kana caalaa hirree hin turu ammallee isin irra ture baay'ee natti fakkaata. Dubbiin baay'ateef harreetiin fe'amu jedha Oromoon. Kanaafuu I love you Oromummaan dammadha I love you. Bye bye. Nagaan bulaa.